Mee karaa nagaati yoo dhugaa godheetu kan dhufu taate dachaasin fidee yoo dhufee akkuma jedhe natti uf kenne gaafa san murtii irra dhaabanneetu hordoftoota dura dhaabannee morma irraa darbina moo mataa facaafna moo dhiifama goona fi hordoftoota duratti gaafii gaafanna jechuudha. Maammee dhagaye maammas tokko jira laata. Tolaan didduu lolli hin diduu jedhe. Lolaan didduu tolli hin diduu jette Oromoon. Maaliif jedhe maammeen dirqamaanis ta'ii tolaanis ta'ii harka kiyya jira amma dhugaa ofeete. Harka kiyya jira maammeen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya baga jiraattan. Alhamdulillah rabbil aalamiin nu as geenye rabbi galanni isaa ga'u. Nageenyi keenya bo'aacii gaaraa fi mukkeen qaxxaamuree bakka isin jirtanitti isin aadaa qabu isiniin jecha har'a rabbi galanni isaa ga'u waan addaatiin qabadhee isinii dhufe sunis maali yoo jettan taate maammee akkuma argitan viidiyoo isaa argitan jedheetiin abdadha. Akkuma argitan dachaasin fideetiin si harka kaayaa dachaasi fi anilleen akka dachaasillee fidee sillee uummataa kiyyallee sitti uf kennee jedheetiin akkasii yaada akkasii san ka jedhu gadhiise. Dubbiin kun hagam akka dhugaa ta'u hin beeyne dhugaa fi soba hin beeyne almuhimmi wanni ati qabsoofte takka yookaan wanni ati hojjette takka yoo firii godhattu hedduu si gammachiisa. Maammee bayaa gala dhorgeetiin akka inni fincaanii fugan hin baane godheetiin akka ibsa jecha kana jedhu isa taasise jechuudha. Innu himee jira sana anillee nuuf dhaaduu fi miti kaniin kana jedhee fi kanaaf yaada kanarratti mee dubbii tana karaa kamiin finna abdiillee na waliin jira waan ta'eef na wajjin isarratti illee badiin akkasii dalagamee jira. Dhiifama godhaaf moo hin dhiisaa hin beeyne almuhimati abdiillee bilbileetii yaame bilbilee fi reefu tana bilbilee fi ture amma dhufaa jira isiniin jedha. Dhugaatti ani dachaas hanga irratti achiin ture jedhellee yaanne maaliif qabsoon wanni ani gochaa jiru egaa gaafa inni achi maammee egaa gaafa micoo harkaa fuudhee jedheeti mana kiyyeetti hin galle sirnaan rafeen bulle maammeellee akkasumatti hirriba dhorgaa ture. Wanni gaa hedduun viidiyoon waraabamu beeytanii wanni dalagamu hundi viidiyoo yoo waraabnu ta'e dachiin kun hundi waliif hin fuudhu. Kanaaf maammee egaa guyyaa saniiti bakka hojii isarraa kuteetiin bakka inni dalaguu fi mana inni dalagullee mana sanillee isa baasee dhokatee dachaasin fuudhee dhokatee bakka biraa jira. Kanaaf waan ta'uu dhabeeti akka ta'uu dhabee lubbuun itti dhufte jennaan yaada kana gabbayee dubbate guyyaa kaleessa Maammadiin dachaasin fideetiin ibsatti kennaa har'a isinii fidaa jedhee dubbatee ture kijibate jechuudha. Sunis har'a garuu gabbayee walii beellamnee naan jedhe walii beellamne isiniin jedhe dhuga walii bilbillee turre egaa walii bilbillee amma gaa akkuma yaa viidiyoon jedhe sanii naanillee jedhe amma siiquudhe akka ta'u dhabe bayaa gala na kutte ani nagaa barbaada dachaasillee fideetiin dhufa anillee sitti balleesse badii kiyya san guutuu yoo feetiin irraa kafalatta yoo feetiin mataa na facaasta yoo feetiin immoo uummata duratti waan nagoota jedhee yaada akkasii ibsee ture. Kanarratti immoo isin maal akka jettan yaada keessan nu ibsa yaada keessan nu barreessa. Dubbiin kun karaa nagaatiin haa dhumuu jennamoo akkamii ani dachaasiif badii san hunda ni dhiisa dhugaatiif sababa dachaas akka ba'uun barbaada hangama kiyyaan nin fixa jedha. Isinoo maal jettan yaada keessan nu barreessaas jalatti. Abdiinoo maal jedha abdiin dhufee abdii eeyna. Kanaaf hordoftoota keenya hanga xumura sagantaa kootti na waliin turaa isiniin jedha. Kun egaa hordoftoota keenya akkuma isiniin jedhee abdiitti bilbilee ture isiniin jedhee kunoo abdiin dhufee jira.
Kanaaf dubbii baay'ee namatti ulfaata waan natti ulfaateef jecha dubbii kana immoo adda fiixuun natti ulfaata waan ta'eef isinii wajji mari'achuu fi abdillee mari'achuudhaaf abdillee yaame ree maammeen kunoo akka inni jedhee argitaniirtu dachaasin fidee mana kee fideetiin dhufa sitti ofillee nafseeti jallee sitti uf kenne dachaas illee fideen dhufa feetunarraa kafladhu feetun ajjeesii feetu waan feetina godhi jedhee akkasii yaada akkanaa kana lafa kaa'e isin jedha dubbii kanarratti immoo mee abdiinoo maal akka jedhu isinillee maal akka jettan yaada as jala nu barreessaa isin jedha abdi salaam alaikum waalaikum salaam akkam hordoftoota nagaa gaafadhu yeroodha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان هردفتون وتين هندي كسنو بك جرتان إنت نجيني كوسين برا حاجة وسين جتة. واسين جرب ديجي. أيه. لوكا ما عملوا بوني تلفته. أيه. أكاكولو جرولي أركيترت. أيه. بايعال هنكتي راكملي. أيه. فينشاني فوق بوني سوداتي راكملي بيتا. أيه. كارا راكن كي أندورا ليجري. Maambe gara feetenis ta'e harka keenya maseentaa jedhanii ture. Dubbii sun hin oolle har'a kunoo gabbayeetu nagaa barbaada jedhee nagaa labsatee dachaas illee fideetiin dhufa. Ufillee fideen anummaanu mataa kiyyaan dhufee sitti of kenne yoo feete na ajjeesi yoo feete waan feete na godhi badii tiyye badii ana sitti balleesse jedheeti waan sila maatii kiyya keessa illee na baasuusan. Sanuun dallee kaasee haasa'ee ture. Mee kanarratti akkam jette ati dubbii kana karaa nagaan finnamu karaa kamiin fixuu dandeenya mee laata? Yaa ibsa. Ana kootitti karaa nagaa fixuun tokkoffaa dachaasif mucaa harkaan harkaayi bahuu fi karaa nagaa baay'ee bareedaadha. Garuu immoo waan xiqqoo asirratti kan naan fudhatamni jira jechuudha. Tolaayyee maali waan isin fudhatamni jiru? Tamam. Viidiyoo dhiyoo tanaa sanirratti illee dachaasin isinitti fidaa jedhee hedduu wanna jedhe ibsaa jira. Tokkoffaa inni ibsaa qofatti waa badii balleesse takka. Lammata gocha dhugaadhaa gochi kun hunduu sababa sirraa ka'e beeka. Takka jedhee sirraa ka'e. Kana keessatti anaa fi dachaas illee miidhama hedduu kan miidhamne jechuudha. Har'aan tana ammoo anaaf inni kan miidhamne kana fakkeenyaaf ati karaa kanaan akkamitti si qofaaf fakkeenyaaf araarama gaafatta si gaafatuu danda'e takka naa deebifte. Lammata Maammadiin hangam amanta dhugaadha moo soba araarri inni jedhu kun dhugaadha moo soba shuurii fakkeenyaaf dhugaa ta'a umara koon qabu ati fudhatuu dandeetta. Ani garuu immoo amma ishee dachaasachi keessa haga daabba'u waan murtii kiyya kan murteeffadhu anaaf rabbitu beeka. Maaliif sababni kana hundaa kan dhalee jedhee Tafachi dubbii siif kenne malee na jalaa fiti isin jenne. Awwan isin jechuu jiru. Dhuga badiin kun hundi anarraa ka'e. Sirraa ka'e. Sababa kiyya waan kana hunda wal gootan isin hundinuu. Ana immoo kana kan godhe mataa kiyya of hin gooneen. Waan kanallee ka godhe isuma amma dalaga kana. Isuma dachaasin qabee harkaa qabu kanatu akka maatii kiyya keessa illee bahu kana godhesiisa. Odoo akka rabbiitii silaa akka rabbiitiif malee akka namaati asin jiru silaanu yookaan makiina yala bahee du'a yookaan immoo feestaala goree jechuu kararra si galee amma ani wanni kana hunda dhiisee jedheef mucaan suni sababa kiyya achitti rakkatee beelanis ta'e cinqama ta'e tumamaa ganama galgala bishaanitti jechuun wanni hanga ammatti manatti hin galin dhagaye wanni hanga ammatti manatti hin galin naafatillee atillee gara biraatiin anis gara biraatiin umariin keenya tokko ta'ee haga ammatti wanni manatti hin galiniif sababa mucaa saniiti si galee maaliifi maammi nama jaalateeti miti lubbuun itti dhuftee bakka seenu dhabee sareen isa nyaatu kaateeti amma karaa kana gaddee ba'e jechuudha akka ta'u dhabee almuhimati ana akka kiyyatti jechuudha ana akka kiyyatti mucaan achirraa gadi haa ba'u
nuti an amma akka kootitti Mirri siin akka kootitti maammee fakkeenyaaf maammee karaa dirqamaatiin qabee fituudha mushtoraani miti. Maammee dhagee. Maammas tokko jira laata. Tolaan diddu lolli diddu jedhe. Marii hin dinne bara. Lolaan diddu tolli diddu jette Oromoon. Maaliif jedhe maammeen dirqamaanis ta'ii tolaanis ta'ii harka kee jira amma dhugaa ofeetti. Harka kee jira maammeen. Maaliif beektaa? Atuu qabsoon ati gootee fi qabsoon ani godhelleen isa karatti deebifte akka maleettu. Si galee maammee har'a boru gabbayee gurra qabeenya fida. Garuu maali jedhe? Wanni siyaameef dubbii tana karaa kamiin findhaa jedhee siin mari'achuuf siyaame. Kanarratti ani badiin narra dalagame ajjeechaa lubbuuti maama kee. Ajjeechaa lubbuuti. Ajjeechaa lubbuu kana dhiisee wanni dhiisee karaa nagaatiin yoo dhugaa godheetu kan dhufu taate dachaasiin fidee yoo dhufee akkuma jedhe natti uf kenne gaafa san murtii irra dhaabanneetu hordoftoota dura dhaabannee morma irraa darbina moo mataa facaafna moo dhiifama goona fi hordoftoota duratti gaafii gaafanna jechuudha. Si galee waan badii san balleesse hunda jechuudha yoo ka dhufu taate yookaan immoo lolaan didu tollaan didu immoo lolliin didu kan jenneefi akkuma inni beekutti jechuudha gurra qabneef hin si galee kanarratti ammati naayyamii jechuuf isin jedhan. Aywa ambar asumaan hordoftoonni wanti hubachuu qaban. Fakkeenyaaf ani yaada hordoftoota hedduu jala deemnee hordofu. An yaada hordoftoota irrallee dhaabbadhee waan jedha. Ani wanti araara didde tokko hin jiru. Araarri kun durallee dubbadhee jira. Ani yoo dhugoon fakkeenyaaf daafa dachaas yoo ka yaadattu taate fakkeenyaaf gaafa sanatti dhufteeyyuu manatti galteeyyuu xiqqoodha. Guyyaa lama akkana osoo hin turiin maammee naarkaa baase. Baasisni maammee naarkaa inni baase suni tamaam deebi'ee dachaas hin nyaate osoo an dachaasitti himu har'as immoo wanti an jedhu. Araarri kun araara sobaa fakkaatee wanti tokko galaafatamuuf yoo deemame lammata immoo ani dachaasin inni fidee sitti yoo kenne aloo sa'aan duraas inni warra jedhee miti wanti na naqu tokko hin jiru wanti na galchu tokko hin jiru. Ankaraa keeyyannaa kabala dhechuu beeku. Mooftuu kana sin galchooti. Tole ayyee annan naqu. Baraan kun hundi anarratti sababa kiyya dhufee isin hundi akkana ol gootanimi ani amma badii inni natti balleessellee badii isinirra balleessellee yoo dachaasin fide hin kuuftamoo kuuftu baaba kiyya. An ammishee maammee akka dachaas ba'uu barbaada. Kana beekamere. Garuu immoo dhaabugaa zaatan godhee ndi sigaa bara kantu wayi. Kan zaatan godhini. Nachi zaatiin gaani bara karaa nagaa wanni hin deemu mucaan sun achi bahee gara hojii fitti adeemuuf balleessa kiyya. Achi wanni waan madaa guddaa badaa du'a lubbuu keessaa deebi'eeti ani wanni kana hunda dhiiseef maqaa mucaa saniitti baabake. Maammeen wanti inni akkatti muddamee aqan tana ibsaa jedhuuf. Homaan godhee beekaaf saniif. Ibsaa jedhuuf. Homaan godhee beeka dhiisirraan deebini. Homaan godhee akka kokkeetti fide arge. Akkasii miti baabake. Akka kokkeetti fide argeetuma malee kanalal baagala isa kunnee jennaan atis karaa keetiin anis kama kiyyaan baagala isa kunnee jennaan gara deemu dhabee karaa kana deebi'e kana uummanni illee sii dhagaa atillee dhaga'i kana kamanaafatuu beenu jechuudha. Yoo dhugaa ta'ee fidee yoo dhufe akka kalee kijibee bakka biratti nu yaameetiin kottaa hunu as jira jedhee nu jalaa dheessisan agartee mere dubbii san kallee dubbadheen nu jalaa dheessise yoo akka ta'u ta'e kana laal siinuun eegu baabaa kiyya wallaahi siinuun eegu ani morma qabeetiin fida si galee wama inni karaa sitti uf kenne jedhe namatti uf kenne tokko tamaam yoo as finneeti murtii itti morra obboleessa ija ummataa duratti anaafisi dachaas illee matame isaatiin taa'eetu murtii itti moroo fi dachaas mataa facaasa boo. Karaas fudhattee araaraman jedhu fudhattee dhugoomsitee. Fudhachuu kiyyaa miti ana ba'ee laala. Kanuma naa ibsati. Fudhachuu kiyyaa miti. Hawaasa duratti si hima kan. Dhagee. Haasa amma fakkeenyaaf. Anoonni haasaa araara kana fudhadheef musha araara miti ammas. Araara. Araara fachuu balaskee araara miti kuni.
kullal mucaa sana achi baasuudhaaf allal mucaa sana achi baasuudhaaf lubbuuti yoomni kenna jedhan dachaa sana eenyuun hin qusatu garuu irraa qusattuu mire idan kalaas mucaan achi yaa ba'u nurraa jalli si gaafanii natti ambar bayinsa mucaa hin jibbine maarree maal bayinsa mucaa hin jibbine duuba wanni siyaamee si mari'achiise waan kana dhugeessite moo kana kam goonaadha dubbii tana kam goonaa si mari'achuuf dhufe waan affachu araarri kun dhugaadha moo soba guyyaa sadin si sobe mee ana keessa na baasi guyyaa sadii si sobe guyyaa kaleessallee qoota jedhee iddoon wasafe eegadha jenne barkanaaf si jechuu jira barkanaaf si mari'adhe wanni kana si mari'adheef mucaan kun soba yoo sobu taate ijjannoon tanitti fuftee balasii ijjannoon keenyitti fufi wanni ana raaramee maamee kiyya manaama jedhee isoonni inni viidiyoodhaan ati hayyuu manaama jechuu isaa kana dhugaa seete anna gachu hayyuu fedhu maarse fedhu kana dhafachuugaa kana dhugaa seen ani wanni ani barbaadu mucaan achi yaa ba'u eega mucaan achi baase ayyee mucaan achi yaa ba'u gaafa sanii waliin teessee sadeen murtii irra murra balasii ani dachaa saabau dachaa saabau mire kalas dachaa saabau dachaa sa ega bae haka kegetti gale tamam murtii murteessu fi fudhadhu anatu beeka maal godhaa dubba garuu dhimma kiyya keessanii ba singalchu kalas dhimma kiyya keessaa bahe hunda hordofsee dhagaa dhimma kiyya keessan nama biraa waan godhu ani hin beeku an gada walirraa bayan achitti haa baani an garuu dhimma dachaasiif dhimma dachaasiif dhimma dachaasiif madaa guddaa san dhiiseen dhagetta an kijiba jechuudha kijiba hin jennaan inna kijiba jechuun qabatamaa waan si argeef kijibaa miti duuba maalire isin duuba ijjitii sanillee isin torkaa baasemi an bakka kana badiin kiyya maal dhimma badii bar'aan badii ani dhageessitti maa maammeen fakkeenyaaf dhugaasa yoo afache dhage maammeen dhugaasa yoo baase dhageessitti maa keessaa baay'ee dhageessitti maa dhage hordoftoota duratti maa jiran maammeen dhugaa guutuu yoo hin baasin ani boru akkasuma badala maama mujirma ta'e anatu mujirma ta'a barkana waliini barkana laa fakat akira dubbii kana waliinuu tamam waliinuu dhugaa baasiifna of dura keenya bakka kanatti of dura keenya kalasan geessam maamee fidee ammishe dachaa saabau maamee fi dachaasi fidee asitti dhugaa irraa kafalatta balasiki kasanii nagaatti yalla